bilisoomne hin jenne. Bilisoomne miti reenjen. Kanaan duras intarvii dajanii faana goone irratti dubbadhe. Mooneer eenyuun TPLFin amantus amanuu baattus deninnatiin wayyaanee Finfinnee irraa qabu. Makiinaa ani oof taargaa wal fakkaatu silvarii wal fakkaatu faan sadii taatee na hordofteetu Amboo dhufte. Komishinar Dachaasaa Bitema ama jeneraal magaalaa Amboo keessatti isa ture. Jara kana qabu. Ka qabu deninnetoonni kun alaabaa abaa'uu qabatanii waraqaa barreeffame maanfileetti qabatanii kaan hin facaasa halkan walakkaa kaan alaabaa adda bilisummaa Oromoo fannisa yoo kana qabamte yeroo sana Oromiyaa kana Muktaar kan itti bulchaa ture. Asisii taappii mootummaa naannoo Oromiyaa hin beeku deninnetichi hin beeku. Ana qabee ukkaamsuuf ennaan jara qabee ukkaamsee mana dhaaqaa amante jara gadhiisee gadhiisuu irratti waraana hamaatu ture. OMN illee gabaasee ragattaa wanna kan warra akkasii fi kan kana fakkaatan warra harka nurra qabaa turantu jira. Walumaa galatti cunqursaan mallee jira. Oromootu Oromoo cunqursaa jira. Kun jala sarramee beeku qaba. Dr. Abiy gaaffii Oromoo hin deebifneen wanna tokko. Saayikooloojii Oromoo hin eegneen wanna tokko. Miidhama Oromoo irratti hundaa'e fedhii fi dantaa Oromoo hin eegsifneen wanna tokko. Inni Oromoo miti waan bira. Daawud Ibsaa, Jaal Daawud Ibsaa, hooggansi adda bilisummaa uummata Oromoo waggaa 10 fi 15 gidduutti lolee lolchiisee Finfinnee hin geenye wanna tokko. Hooggansi adda bilisummaa uummata Oromoo 4 kiiloo seennee wanni tokko. Jaal Daawud Ibsaa nama qabsoo Oromoo keessatti umurii isaa fixeen garuu firee maashoo gideerra Tigiree gochuun waan bira. Balaa Zallaqaa nafxanyaa Amaara jennee nafxanyaa wajjin kukkee wal qabna. Gadi beeyanii Oromoo miti yoo jedhe ookee. Namni wikineesii guyyoo waaree irratti argee inni Oromoo miti jedhu sun. Inni Oromoo ta'us amaalliin nu ibsa. DNA isa kam sartifikeetii isa kam fuuldura qabeetu inni Oromoo ta'a. Walumaa galatti. Wayyaaneen ari'amteetti dhiiga qabsoo ilmaan Oromooti. Zimbiloo miti beekta yookaan enkaa salaamtaadhaan miti. Uloodhaan miti. Ulfitti wareegameeti beekta. Daa'imni waggaa 10 ilaa snaayipariin mataan irraa faca'e. Waan gammachuu qabu sitti fakkaata. Waan amma ta'aa jiru kan. Oromoon du'aa jira bara. Inumaa waa tokko sitti himu. Yeroo wayyaaneen jirtu sana. Oromoon du'uun kun dhageetti qaba beekta. Amma dhageetti hin qabu. Maaliif seene? Ormaa miti kaa kan nutu wal ajjeesaa jira. Orma immoo maaltu dhibee? Furmaati warri biyya bulchaanis dhaabbatanii of ilaaluu qabu. Warri qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf falmaa jirra jedhanis dhaabbatanii of ilaaluu qabu. Arbaa fi arbii gaafa walitti bu'u kan miidhamu margaa jedhamaa miti. Awwallaalaadha waan isaan beekuu qaban. Eewwan badii qabaadhe illee of galchaa. Ani nama hin baran nama barnootaan fagoonge ogummaa rabbinaa kenneen uummata kiyya biratti kabajaa fi jaalalaa argadhe malee ani beekaa ta'ee miti kan isaan gorsu. Isaan warra na dhalchan warra na dura aarsaa meeqa kaffalanii waa meeqa ta'anii beekan. Garuu haga wallaalummaa kiyyatti waan naa galti tokko kan kolfaa akka nuun godhu. Amma wanni jiru maal seeti beektaa guyyu. Namuu akka jirutti wal ijaare tokkummaa nuti waggaa 4 gidduutti nama 5,000 oliin itti wareennee dhufe kun almost zero ta'aa jira bara. Akkeessuu kana yoom jalqabde Subaalos gaafa akkeessu argeen jira. Innaatii moo ka jiru tokko. Subaaloo zeemaamti sun natti tola gaafa isaan jedhani ne waa'ee dabbabee Daawit Tsiggee Subaaloo kana. Hacaaluu Hundeessaa maal isaa dinqisiifate? Sabboontu Oromoo jaalallee toofayaa. Hamaanni sin argate naaf ta'e nagaysa. Uumamumti Hacaaluu waan guddaa badhaasne beekta. Ani ishee wallaaltuu kun egaa hiikuun hin cima. Profeesaronni guguddaan illee hiikuuf itti ulfaata. Baasee rukutii cabsii hin jedhu Hacaaluu. Aartiidhaan sitti hima. Yaa zamzama koo, yaa tabiiba koo, yaa tabiiba gaafa maroo, afaan kee baree, afaan Ormaattoo hin baruu. Gara Finfinneetti akka dhufte quba qaba. Maali wanta haaraa tiiktookiidhaaf waraabuu dhufte moo maali? Naannoo mana guddinaa tumsaa fa'aa baaroo tumsaa fa'aatti kan guddadhe yeroon boqonnaa qabu dhaqeen qe'ee isaanii ilaalaa ture.
takkaa jiidhaa taatee jirta waan ta'eef uffatuma jiidhaa san deebiin ulfaataa waan ta'eef. Ijoollee shamarraniitu laayikii kana deemsisaa. Ijoollee shamarranii gaafa irratti hojjetu. Ofirraa baaftee goggogsitee achuma teessee amma goggogutti eegdee deemtee yeroo sadi baaftee. Akkasidha. Gibee deemtaniiti moo akkam waan sa'a? Jimmaan deemne laggumatti hojjenne moojjitti. Aartii kallattii garaagaraatiin hubachuu danda'anii. Sooshaal miidiyaan kun akka itti fayyadamanidha. Ati yeroo keetti qisaasessitaa maal taanaan si nyaata deebi'e. Ati immoo beektee itti fayyadamtee ittiin nyaatta.